walitti deebinee jirra akkam jirtu har'a barnoota ni qabadhee jiru barnoota waan salphaa fakkaatu garuu dhibee infekshinii gurraa akkasumas immoo infekshinii saayinasiif kan nama saaxilu haala sirriin taaneen funyaan keenya qulqulleessuu yookaan furrii baafachuu ilaalchise wantoota sirreessuu qabnu akka armaan gadiitti kaasa. Kanaaf mata dureen koo har'aa haala ittiin funyaan keenya qulqulleessuu yookaan furrii baafachuu qabnu kan jedhudha. Mee waan hedduu waan irraa bartaniif akka armaan gadiitti na waliin tura. Akkuma beekamu egaa yeroo hundaa funyaanii fi saayinasiin keenya dhangala'aa hanga liitira tokkoo ta'u sa'a 24 keessatti oomishuun erga naannoo funyaan kana saayinasii kana jiisanii booda naannoo kana erga qulqulleessanii booda osoo nuti hin beekin yookaan osoo nutti hin beekamin liqimsina jechuudha. Dhangala'aa hanga liitira tokko ta'u. Haa ta'u malee yeroo allerjii funyaaniis ta'e yeroo utaalloo yookaan qufaan nama qabu dhangala'aan oomishamu kun dachaa lamaa ol dabaluun wantoota qilleensa keessaa yeroo funyaaniin qilleensa fudhannu calalaman dabalatee funyaan namaa cufa. Utaalloon yookaan qufaan yeroo nama qabu funyaan allerjii yeroo godhatu yeroo funyaan keenya miidhu dhangala'aan hedduun oomishamee liitira lamaa oltu oomishameetu wantoota funyaan keessa jiru calalamanii hafan yeroo qilleensaan funyaan fudhannu dabalatee funyaan keenya cufanii nu rakkisu jechuudha. Yeroo kana egaa qulqulleessuu furrii baafachuun barbaachisaadha. Kanaan ala qilleensa fudhachuun nutti cimaa yookaan diskomfortii qaba jechuudha. Yeroo kana goonu maal gochuu qabnaa yookaan maal beekuu qabnaa? Tokko humnaan baafachuu hin qabnu. Humnaan gad dhiibuu hin qabnu funyaan keenya jechuudha. Humnaan furrii baafachuu hin qabnu. Yeroo humnaan furrii baafachuuf dhiibnu taamburii gurraa dhiibuun miidhuu mala. Taamburiin gurraa dhoowwuu danda'a. Kun immoo rakkoo biraa fida. Akkasumas dhangala'aan hangi ta'e yeroo humnaan dhiibnu dhangala'aan funyaan keessa jiru kun kan baakteeriyaa vaayirasii adda addaa makatee daandii gara gurraa geessu ustaachiyaan tuub kan jedhamuu fi daandii saayinasii dhaquun infekshinii gurraa akka godhan infekshinii keessa gurraa otaayitis miidiyaa kan jennuu fi akkasumas infekshinii saayinasii akka godhan nu taasisa jechuudha. Kana malees humnaan dhiibuun funuuna fiduullee mala. Humnaan yeroo baay'ee furrii baasuuf dhiibnu funuunuullee mala jechuudha. Akkasumas funyaan lamaaniin wal faana furrii baasuun qulqulleessuu hin qabu. Al takkaatti funyaan lamaaniin furrii baasuun yookaan funyaanni lamaan qulqulleessuun sirrii miti. Kunis akkuma armaan olii miidhaa fida. Akkasumas funyaan keenya lamaan qubaan qabnee cufnee dhiibuu hin qabnu. Yeroo hedduu maal goona nuti quba keenya lamaaniin funyaan keenya gadi qabnee asii gadi dhiibna jechuudha. Kunis maal godhaa? Pireejarii saayinasii fi taamburii gurraa daandii geessu ustaachiyaan tuub keessatti dabaluudhaan akka dhibeen biraa dhufu taasisa jechuudha. Kanaaf funyaan keenya al takkaa funyaan lamaan qabnee dhiibuu hin qabnu. Kan gochuu qabnu maadhaa? Funyaan keenya tokko qubaan gadi qabnee funyaan gam tokko jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana funyaan gam tokko qubaan gadi qabnee cufnee kan gama biroo humna xiqqaa fi suuta jennee gara sooftiitti baasuudha. Suuta gad dhiibuudha jechuudha. Erga gam tokkoon qubaan cufnee booda. Humnaanis dhiibuu hin qabnu, suuta jennee dhiibuu qabna. Suuta jennee baafachuu qabna jechuudha. Lamaan isaa wal duukaa baasuu hin qabnu. Funyaan gam tokkoo cufuu qabna quba tokkoon. Kan gama biraas akkasuma dabareessaa gama isa duraan qulqulleessine cufnee kan gama biraa sooftiitti gadi funyaan keenya qulqulleessuudha jechuudha. Haala kana goonaan humna hin fayyadamnu taanaan suuta jennee baafanna taanaan funyaan lamaan hin cufnu taanaan dhibee biraan fiduu funyaan keenya qofa qulqulleessa. Kanaan ala garuu humna fayyadamuun funyaan lamaan wal duukaa qulqulleessuun infekshinii gurraa fi saayinasii akkasumas miidhamuu taambirii gurraa fiduu danda'a. Kanaaf haala kanaan sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.